kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akkoo Ingiliffaa Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan jiraachuun keessan baay'ee natti tolee jira. Haadha akkuma gaaffii keessanii jechuudha jidduudhaan osoo gaaffii ministirii dalagaa jiru kilaasii kana isin barsiisu murteesse cause so many namoonni baay'een waan na gaafataniif Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Akkoo English with Oromic. I'm Akkoo from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you all doing guys? You okay? I hope so. Today, in the will of God, just we're gonna have is a modal auxiliary verbs. It's a kind of title or topic which is very crucial in grammar English. Yes, my dear sisters and brothers, for so many times you asked me to teach you just this topic. Today I catch up within these topics about modal verbs. Now let's see what is modal verbs mean, man. Today you will get the brief, the clear of this topic. Please stay with me until the end of my video, and don't forget to share, subscribe, and like my YouTube channel. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akkoo Ingiliffaa Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan jiraachuun keessan baay'ee natti tolee jira. Haadha akkuma gaaffii keessanii jechuudha jidduudhaan osoo gaaffii ministirii dalagaa jiru kilaasii kana isin barsiisu murteesse cause so many namoonni baay'een waan na gaafataniif especially barattoonni university baratan topic irratti akka baay'ee confusion yookaan ammoo isin rakkise waan naaf himtaniif qofa isinii dalaguu murteesse maybe it might be take a lot of time yeroo baay'ee na gaafachuu danda'a garuu torbaan lama yookaan ammoo guyyaa kilaas sadiitiin fixadhee yaada. Kanaaf hangasiif akkan wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Kanaaf kallattimaan gara barumsa kiyyaatti yeroo isin dabarsu. Now let's jump on it without further ado. Okay, now let's see what is modal verbs. Okay, modal verb jechuun afaan Ingiliffaa keessatti maal? Yes! This topic a little bit is just a Greek word. Topic kun xiqqishu Ingiliffaa, I know it. However, ta'ullee garuu ammoo yoo qo'attan yoo dubbistan it's really very simple piece of cake. Baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf ennaan modal verb jechuun maal jechuudha? What's modal verbs? Modal verb is types of auxiliary verbs that is used or express ability. Modal verb jechuun gosa auxiliary verbi, gosa gargaartu yookaan immoo gosa helping verbi yookaan immoo linking verbi ta'ee that use kan itti fayyadamnu jechuudha to express to express our ability or our ability dandeettii kan ittiin ibsinu our capacity, you see guys, possibility or probability of something, okay, akkasumas immoo permission hayyama kan ittiin ibsinu. Then piece of advice or suggestion yookaan immoo responsibility kan ittiin ibsinu akkasumas immoo request gaafii wayii kan ittiin ibsinu gorsa advice. Then here is obligation or responsibility duty kan ittiin ibsinu. Kunniin hundi maal jedhamanii modal auxiliary verb jedhama jechuudha. Kanaaf ennaan walumaa galatti faayidaan modal verb maal akka ta'e yoo ilaallu is used with a main verbs. Modal verbi kana kan fayyadamnu jechuudha. Modal verbi kana kan fayyadamnu main verbi wajjin yookaan immoo verbi original jechuudha. Yookaan immoo base verbi jechuudha. Main verbi wajjin kan fayyadamtaa jechuudha. And for what? For or to give additional meanings. Akka additional meaning yookaan immoo hiikaa guutuu nu kennuuf kan itti fayyadamnu modal verbi jechuudha. Modal verbiin adda isaa dhaabatee homaa jiru hin danda'u. Modal verbiin main verbi irratti hirkateeti hiikaa kan nu danda'u. Fakkeenyaaf I can, yoo jette hiikaa gaasii kan dhabandaa. Yoo ammoo I can speak English yoo jette jidduu kanatti maal jira kaani jira jechuudha. Kaaniin maalidha? Modal verbii keessaa ability yookaan ammoo capability yookaan ammoo capacity waan wayii kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf ennaan I can taanee maaltu dhufe main verbi taanee dhufe jechuudha. Jidduu kanatti kaaniin kennu maalidha? Gargaartu jechuudha. First time you can say I can speak English. Himana keetti kaaniin kennu maalidha? Modal verbi. Modal verbi jechuudha. Yookaan immoo gargaartudha jechuudha. Okay, I speak English jechuudha. Dandeettii Ingiliffaa haasoo keetii dubbachuu barbaade yookaan immoo akka dandeettu ibsu yoo barbaadde I can goona jechuudha.
Then egas marti fayyadamna verb waan fayyadamna jechuudha. Kanaaf ennaan faayidaan isaa guddaan is used with the main verbs to give additional meaning jechuudha. Hiika dabalataa yookaan ammoo akka nuyi kennuuf kan itti fayyadamnu modal verb jechuudha. Kanaaf ennaan Ingiliffaa keessa modal verb meeqatu jira? Now let's see together. Okay, here is auxiliary verbs are classified into 3. Auxiliary verbiin bakka sadiitti qoodama jechuudha. Auxiliary verbiin bakka sadiitti qoodama yookaan ammoo type sadii qoodama jechuudha. Okay, isaaniin eenyufaa main auxiliary verbs kan jedhaman, modal auxiliary verbs kan jedhamanii fi semi modal auxiliary verbs kan jedhaman jechuudha. Kanaaf ennaan main isaanii yookaan ammoo beekamaan isaanii sadii jechuudha. Tokkoffaa main auxiliary verbiidha, modal verbii fi semi modal verb jedhamanii bakka sadii qoodama jechuudha. Okay. Now, main auxiliary verbs kan jedhaman eenyufaa? Isaanis verb to be, verb to do fi verb to have jechuudha. Actually, class in keeto kan modal verb jalatti waa'ee verb to be, do fi have hin baran. Cause we learned them in tense keeto barannee jira jechuudha. Tense keeto barannee sirriitti barannee bira dabaree jira. Waa'ee isaanii verb to be maalidha, verb to do maalidha, verb to have eenyufaa akka ta'an laalla jira jechuudha. Intentionin keenya guddaan yookaan ammoo focusin keenya guddaan eessa he is in modal verb keessa jechuudha. However, verb to be jedhamanii kan beekaman eenyufaa haa beeknu. We can say am is verb to be dha. Is, are, was, were, being and been is verb to be jedhamanii beekaman jechuudha. Maqaan jalaa verb to be jechuudha. Garuu ammoo am is are isa fayyadamna tense present continuous keessatti. Was if were isa fayyadamna past tense keessatti. Being if been keessatti fayyadamna it is a passive keessatti fayyadamna jechuudha. Kanaaf waa'ee kanniini barannee bira dabaree jira tense keessatti argachuu dandeettan. Kan ittaan immoo verb to do. Verb to do kan jedhaman eenyufaa? Isaanis do, does fi and did jechuudha. Do fi does tense tokkoffaa simple present keessatti fayyadamna, did ammoo past tense keessatti fayyadamna jechuudha. Then verb to have kan jedhaman immoo kan akka have, okay fi has, present perfect keessatti fayyadamna and had ammoo past perfect akkasumas immoo having ammoo tense present continuous irra fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay. Hadda immoo kan laalu yookaan immoo kan barachuu deemu kana osoo hin ta'in kana jechuudha. Modal verb jechuudha. Here is modal verb Ingiliffaa keessa meeqa jiranii? Modal verbii 10tu jira jechuudha. Say modal verb meeqa jira? 5tu jira jechuudha. Walumaa galatti wanti modal verb jedhaman 15tu jira jechuudha. 15 jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf kaanin paasin isaa kujiidha. Main, might, will, would, shall, should, must, ought to ta'a jechuudha. Yookaan immoo ought to ta'a jechuudha. Kunnaan kana yoo baratan I hope isinii gala yookaan immoo modal verbiin maal akka ta'e hubattan jedhee yaada jechuudha. Kunillee ni jira. Say modal verbiin Ingiliffaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u garuu immoo isaan keessaa muraasni ni baranna. Muraasa immoo ammaaf walitti qabee kuma general introduction isinii kenna. Yeroo ta'an immoo takka takkaan laalla jechuudha. Okay, have to jedhaman say modal verbiidha. Used to modal verbiidha. Need to, I mean need, dare and have better. Kunni marti ni maalidha? Gosa semi modal verbiiti jedhamanii beekama jechuudha. Kanaaf ennaan kilaasii itti aanu modal verbiidhaan jalqabna. Kallattimaan na wajjin tura eessa yoo akkan deemu. Okay, mee amma immoo modal verbii kenna kanadhaa mayin haa jalqabnu. May, okay? May maal akka ta'e faayidaa may haa laallu. Faayidaa haga afurii wayiin qaba. Faayidaan isaanii maal akka ta'e walumaan haa laallu. Tokkoffaa, this modal auxiliary verb is used to express or to ask permission. Faayidaan may keessa tokkoffaan to ask permission very politely. Okay? Hayyama gaafachuudha. Hayyama akkamii very polite ka ta'e jechuudha. Very polite ka ta'e jechuudha. Kanaaf ennaan used to ask permission very politely. Okay, fakkeenyaaf may I come in? Okay? Gaafachuu barbaadde yookaan immoo bakka ho'ii seenuu barbaadde yookaan see yookaan immoo maalitti gaafata? May I come in seenuu danda'a yookaan immoo haa seenu jechuudha. May I come in? Or you can say may we park our car here? May we park our car here? Or you can say may I use your phone or may I use your laptop or your computer? You can say may I use your phone? Sadeenu isaanii maal ibsa? Sadeenu isaanii permission hayyama ibsa jechuudha. Hayyama ibsa jechuudha. One is in beek of the modal verbii keessatti we can use instead of may, can, could, and also might, but they are less permission, less polite jechuudha. Bakka may kana kaaniif fayyadamuu dandeenya garuu ammoo kaaniif kujillee fayyadamuu dandeenya. Kaaniif kujillee fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf kan say can I come in?
Can we park our car here? Akkasumas immoo could I come in or could we park our car here? Hin danda'ama. Possible. Hayyama wayii gaafachuudhaaf. Garuu ammoo irra polite ta'e jechuudha. Irra polite ta'e kaminni mayidha jechuudha. Mayidha jechuudha. Faayidaan may, faayidaan kaanii, kudii, maayitii walitti kalaa tokkuma jechuun danda'ama. Garuu ammoo mayin irra maadha is more polite jechuudha. Baay'ee irra polite jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa tokko maadha to ask permission hayyama gaafachuu jechuudha. Faayidaan lammaffaa may ammoo to express weak possibilities or probabilities or doubt jechuudha. Shakkii wayii yookaan ammoo expectationii wayii eeguudhaaf yookaan ammoo weak possibilities wanta wayii kan ta'uudhaaf malu jechuudha. Perhaps jechuudha. Maybe kan ta'uu danda'u jechuudha. Probability. Percentii meeqa? Percentii 100 keessaa ta'uudhaaf carraa meeqa qaba? Percentii 50 carraa qaba jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Wanti kun ta'uudhaaf carraan probability isaa baay'ee bal'aadha jechuudha. Baay'ee bal'aa jechuudha. Kanaaf may keessa tokko maalidhaaf to express weak possibility, probability or doubt jechuudha. Or doubt jechuudha. Percentii 50 maalidha? It has 50 what? 50%. Percentii 50 qabachuu ta'uudhaaf jechuudha. Okay. In the present and also in the near future jechuudha. Fuuldura ta'uu fi akkasumas immoo yeroo ammaa kana ta'uu kan danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf look at here this one. It may rain now. It may rain now. Roobuu danda'a jechuudha. It may rain now means probably it will rain now jechuudha. Fakkeenyaaf if we say a cloud jechuudha. Cloud yookaan immoo duumessa yoo agarree akkan ilaallee roobuu danda'a innee estimationii kaa'uu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf ennaan maal jechuudha it may rain now. Amma roobuu danda'a jechuudha. And the carraan roobuuf qabu maadha? Bal'aadha jechuudha. Okay, we can say he may win the competition. Okay, dorgommii yookaan ammoo competitionii wal dorgommii kana mo'uu danda'a jechuudha. Carraa maalii qaba? Carraa baay'ee bal'aa qaba jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Percentii 50 gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf we can say it might jechuu dandeenya. Garuu ammoo might maadha? Very less jechuudha. Weaker possibility. Weaker sun ta'in very weaker jechuudha. Kanaaf ennaan wanti wayii possibility ta'uu danda'u isaa kan itti ibsu tokkoffaa lammaffaan isaa maadha? Mayidha jechuudha. All right. So you can say he may win the competition. Here is perhaps it will rain today jechuudha. Har'a roobuu danda'a jechuudha. Kanaaf may faayidaa lammaffaa keessaa tokko jechuudha. Okay, sadaffaan ammoo to express wishes and blessing for someone or for something jechuudha. Faayidaan may keessaa sadaffaan maalidha? Wishii yookaan ammoo waa wayii namaaf hawwachuu yookaan ammoo nama eebbisu jechuudha. Blessing nama eebbisu jechuudha. Kanaaf fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf you can say may she rest in peace. Namni tokko yoo du'e ruuhiin isii yookaan we can say may her soul rest in peace jechuudha. Yookaan ammoo ruuhiin isii nagaan haa qubatu jechuudha. Or you can say may all your wishes come true. Hawwiin kee marti haa dhugoomu jechuudha. Or you can say may you live a long life. Okay? Umrii dheeraa jiraadhu jennee nama tokkoof hawwii gaarii ibsu yookaan ammoo hawwuun dandeenya jechuudha. Or you can say may God bless you. May God bless you. Okay, we can say may God bless you. Rabbi saa eebbisutee nama tokkoof hawwii gaarii hawwuun dandeenya jechuudha. Kuni faayidaa sadaffaa keessaa tokko jechuudha. Faayidaan afuraffaa immoo to express our offer. Offer jechuudha. Offer jechuun maal jechuudha? To give something for someone jechuudha. Nama wayiitiif fedhii keetiin jechuudha. Fedhii keetiin nama waa gochuu barbaaddee may fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf for instance here you can say may I offer you some coffee? May I offer you some coffee? Buna wayii si haa fiduu? May I offer you some coffee? You see, you can say, may I carry your bag? May I help you? May I carry your bag? Borsa kesi abadu. Okay? May I carry your laptop? May I hold your laptop? One barbad nama tokkoof fedhii keetiin gochuu barbaadde may fayyadamuu dandeenya jechuudha. Look at here is may I offer. Asirratti may fayyadamne ayitillee may I carry your bag? Borsa kesi abadu jechuudha. Kanaaf ennaan ufumaa keetiin nama tokko yoo gaafatte affarannaa jechuudha. Kanaaf faayidaan may muraasni isaa beekamaa jechuudha. Tokkoffaan permission ittiin gaafachuudhaaf. Fakkeenyaaf may I come yoo sin jedhe yes you may come jechuudha. Deebii deebisuu jechuudha. Yeroo baay'ee barataa hedduutu uumama. Fakkeenyaaf barataan barsiisaa gaafachuu barbaadu teacher may I go out of the class yoo jedheen gulaa ala haa ba'u jedheen yeah you can go you may go jechuudha. Akkasumas immoo weak possibility illee ibsuu dandeenya yookaan immoo carraa wanta raawwatamuu kan danda'u jechuudha. Sadaffaan immoo hawwii nama tokkoof hawwuu fi afuraffaan immoo affarii nama tokkoof fedhii keetiin namaaf waa gochuu barbaadde jecha yookaan immoo may yookaan immoo modal verbii keessaa may fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Walumaa galatti faayidaan may kana fakkaata.
Okay, mee kaitaan ammoo inni lamaffaan yookaan ammoo maayitii kan ta'e halaallu. Okay, garaagarummaan mee fi maayitii maal? Amma bakka kanatti waliin isin beeku qabdan. Okay, main faayidaan isaa ilaalee jira, faayidaa haga furii ilaalee jira. Kaitaan ammoo maayitii jechuudha. Garaagarummaan mee fi maayitii maal? Main paasensi maalitii? Paasensi maayitii yookaan ammoo maayitiin paasensi meeyita jechuudha. Kanaaf ennaan faayidaan maayitii maal? Okay, might is used faayidaan isaa tokko maalidha? To express weaker possibility or probability or doubt jechuudha. Reeftan maal isin jedhee faayidaan may to express weak possibilities in jedhee jira. Dadhabaa jechuudha. Weak possibility jechuudha. Garuu kun ammoo maalidha? Maayitiin ammoo maalidha? Irra dadhabaa jechuudha. Kanatti maal jechuudha? Weaker, look guys. Okay, weak if weaker ni garagara jechuudha. Weaker possibility jechuudha. Kanatti maal jechuudha? Carraawwan tokko ta'uudha baay'ee rare jechuudha. Very rare occurrence jechuudha. Baay'ee dabree kan ta'u malee carraan ta'uudhaaf qabu maalidha? Gabbu'aa jechuudha. Very less jechuudha. Okay, we can express might is weaker than may in telling possibility jechuudha. Okay, waa wahii ibsuudhaaf yookaan ammoo waa wahii hin taane dubbachuudhaaf mightiin is weaker than what? Weaker than may jechuudha. Kanaafiyyuu maayitiin irra dadhaba maal caala? May caala dadhabaadha jechuudha. Okay, akkasumas ammoo you can say might shows less possibility than may jechuudha. Kana jechuun karaa biraatti maalidha? Maayitiin shows less possibility waan tokko carraa ta'uudhaaf yookaan ammoo probability waan tokko ta'uudhaaf carraan isaa baay'ee gabbu'aa jechuudha. Fakkeenyaaf mayin hin taa'ee yoo jennee maayitiin hin ta'uu jechuu dandeenya jechuudha. Okay, fakkeenyaaf Ingiliffaa keessatti yookaan immoo kitaabaa keessatti persentiidhaan adda baasee jira. Yeroo persentii baasu persentii meeqamee kenneefi meeyidhaa persentii 50 yoo kennu maayitiidha ammoo persentii 30 kennee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kun ta'uudhaaf yoo carraa qabaate kun ta'uudhaaf ammoo carraa hin qabu jechuudha. Carraa baay'ee hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf he might be a thief. He might be a thief. This is about what? About 30% chance jechuudha. From 100% percentage dhibba keessaa percentage 30 ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hanta magaa ta'ee wanni kun ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? He might be a thief. Inni hattuu ta'uu danda'a. Perhaps he is a thief. Okay, perhaps jechuun maybe jechuudha. Minaalbaata jechuudha. Okay, minaalbaata he is a thief. Minaalbaata malee shakkiidha malee 100% inni hattummaa irratti hin argamne jechuudha. Okay, fakkeenya lamii kamii addaan baasa. Okay, it may rain now and it might now. I mean, it might rain now. Sorry, it might rain now. Garaagarummaa isaanii maal? Lameen tokkuma faayidaan jaraa tokkuma garuu ammoo kun maalidha? It may rain now. Percentage 50 possibility jechuudha. Carraan raawwatamuudhaaf percentage 50 carraa qaba jechuudha. Garuu kun ammoo maalidha? It might rain now. Hoo jedhee percentage 30 maalidha? Possibility jechuudha. Percentage 30 raawwatamuudhaaf possibility jechuudha. Kanaaf ennaan kun yoo irratame inni raawwatame kun ammoo raawwatamuu dhabu danda'a jechuudha. Okay. Example 4, I think he might be crazy. I think nama wayii yookaan ammoo kan yookaan ammoo kan akka wayii godhatu yoo agartan, okay, we can say I think he might be crazy. Okay, maraatu ta'uu danda'a jettee tilmaamuu dandeetti. Garuu ammoo namichi maalidha? Maraatu miti jechuudha. You can say I think he might be crazy. Percentage meeqa? Percentage 30 jechuudha. Yookaan ammoo akka namni tokko yoo iyyaa deeme yoo makiina konkolaataa sirriitti ari'ee yookaan ammoo yoo iyyee maraatu jechuu hin dandeettu jechuudha. Percentage meeqa? Percentage 30 jechuudha. Percentage 30 jechuudha. Kanaaf ennaan walumaa galatti mee fi maayitiin garaagarummaa isaa maal akka ta'e addaan baafatan jedhee yaada. Meeyin weak possibility ibsa. Maayitiin illee ammoo weaker possibility ibsa jechuudha. Kanaaf garaagarummaa isaanii baay'ee miti. Kuni weakidha. Yookaan weak possibility dha. Kun ammoo maayitiin ammoo weaker. Okay, weaker possibility jechuudha. Weaker possibility garaagarummaa isaa asitti jechuudha. Okay, garaagarummaa isaa asitti jechuudha. Kanaaf ennaan faayidaa maayitii ammoo wal isin beeku qabdan maayitii kennaa wishingii fi blessingii ittiin ibsuuf hin fayyadamnu jechuudha. Yeroo baay'ee wal isin beeku qabdan
irra caalan faayidaan maayitii baay'inaan kanuma qofa jechuudha. Faayidaa biraa baay'eetiin ibsuuf hin fayyadamnu. Hadhaaf barumsi waa'ee mee fi maayitii isinii qopheessa modal verbii yookaan immoo kunnan keessaa lama isin barsiisa jechuudha. Mee fi maayitii isin barsiisa jira yeroo ta'an immoo kaaniif kuji yookaan immoo wiilii fi shudii isin barsiisa. Hangasiif ammoo nagaan naa tura. Chaanaalii kiyya subscribe, like, share godhaa. Hiriyoota keessan biraan naagaa na jabeessaa. Ani ilma Oromoo keessanii na guddifadhaa. Waliin waanyuu haa dhiibnuti. Wal bira haa dhaabannu. Na bira dhaabatartanii dhugaa rabbi baay'ee isin galateeffadha. Asumaaniyyuu chaanaalii kiyya namoonni yookaan immoo na bira dhaabattanii subscribe kuma torbaan naageettan baay'ee isin galateeffadha. Jajjabina keessaniin humna keessaniin harka keessaniin as ga'e malee fi hiyyaa godhadheeti miti. Kanaaf baay'ee isin galateeffadha. Especially barattoonni yuunivarsiitii dawwaltanii yookaan immoo na jajjabeessitan barumsa kana barsiistan isin barsiisaa garuu yeroo baay'ee na gaafachuu danda'a. Kanaaf waa hundaafiyyuu naaf galatoomaa baay'ee isin jaaladha yaa Oromoo koo qomoo koo jechuu barbaada. Love you all. Bye.